Jarra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota Oromiyaa International Broadcasting irraa oduu qabannee isiniif dhiyaata. Oduu wajjin Andarartuu Shaamiti. Godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaay keessatti hiriirri mormii guddaan dubartoota qofa hirmaachise Wadaaytti guyyaa irraa hagayya 30 bara 2020tti itti fufee jira. Hiriirri kun dubartoota qofaan kan qophaa'e yoo ta'u qarree fi akkasumas haadholee irratti hirmaachuun sagalee isaanii dhageessisaa akka turan jiraattonni nuti achirra dubbisnee OIB'tti himanii jira. Dabalata oduu kana akka itti aantu simbiraan geenya. Godina Harargee bahaa magaalaa Wadaay keessatti hiriirri mormii guddaan dubartoota qofa hirmaachise Wadaaytti guyyaa irraan tana hagayya 30 bara 2020tti sa'aatii 3:30 irraa jalqabameeti jira. Hiriirri kun dubartoota qofaan kan qophaa'e yoo ta'u qeerroo fi akkasumas haadholeen irratti hirmaachuun sagalee isaanii dhageessisaa akka turan jiraattonni achirraa dubbisnee OIB'tti himan. Kaayyoon hiriira kanaa guddaan gudeeddaan shamarran Oromoo irratti waraana mootummaatiin gaggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu hayyoonni keenya kan akka Jawaar Mahmadii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa akkasumas kanneen hafan biroo sidhamtoonni siyaasaa hundinuu haal duree tokko maletti hiikamuu qaban jechuun dubbatan. Ajjeechaan naannoo Oromiyaa keessatti waraana gabroonfataa Abiyyiin raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu kan jechaa turan. Jiraattuun magaalaa Wadaay hiriira kana irratti qooda fudhatte takka himteeti jirti. Poolisiin addaa naannoo Oromiyaa fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa hiriira kana dhoorkuuf yaalaa akka turanis ni dubbatti. Haa ta'u malee poolisiin magaalatti dhukaasa banuudhaan namoonni hiriira kana irratti turan addaan bittinneessullee dubbatteeti jirti. Waraanni mootummaa dhukaasa nurratti banullee dhukaasa baname kanaan namni dhoome jiraachuu baatullee miidhaan qaamaa namoota waraanni reebe irra ga'e akka jiru ni dubbatti. Jiraattuun Wadaayittuun hiriira kana irratti qooda fudhatte itti dabaluunis nuti jiraattonni magaalaa Wadaay rakkoo hamaa keessa jirra. Bahaa gala wallaallee magaalaan guututti waraana qofa taatee jirti yoo akka carraatti karaatti si harkan badii tokko osoo hin qabnetti nama tumuu fi hidhuulleen akkuma itti fufe jira jetti. Dargaggoonni magaalaa Wadaay keessa jiraatan hundi isaanii manarraa baqatanii akka jiranii fi kanneen hafanis manaa fuudhamanii mana hidhaa keessatti akka dararamaa jiran dubbatti. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti akkaataan uummanni keenya magaalaa tana keessatti itti jiraachaa jiru hedduu ulfaataadha. Waraanni gabroonfataa Abiyyiin deeggaramu baay'ee akka nama dararaa jiru dubbatan.
waraanni kun afaan oromooti sin beeku yoo nama lama taatee asoo deemu jirtu kan si arkante sababa tokko malee sadaafa qawweetiin akka barbaadanitti si tumanii si caccabsanii si biraa deeman jechuun namni hundi achirraa dubbisne waa'ee bitti himan dabalata oduu kana akka itti aanti sin biraan geenya. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti akkaataan uummanni keenya magaalaa tana keessatti itti jiraachaa jiru hedduu ulfaataadha. Waraanni gabroonfata Abiyyiin deeggaramu baay'ee akka nama dararaa jiru dubbatan. Waraanni kun afaan oromootii sin beeku yeroo nama lama kan waliin deemu arkan sababa tokko malee sadafii qawweetiin akka barbaadanitti tumanii caccabsanii biraa deeman. Haala kana keessa jirra baay'ee ulfaataa jechuudhaan waa'ee bitti himan. Akka magaalota godinoota jala jiranitti fakkeenyaaf magaalaa Ajjeetti poolisiin Oromiyaa humna addaa kan ammaleen jeebee kanaatu ummata keenya hedduu dararaa jira jan akka barbaadanitti nama godhaa jiran akka jiraattoonni nuti achirraa dubbisne waa'ee bitti himanitti ammallee gudeeddaan shamarran keenya irratti deemsifamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Abbadii tokko malees karaa gubbaa nama qabanii nama hidhuulleen akkuma itti fufeetti jira jechuun dubbatan. Mootummaan kun kan ummata Oromoo irratti duguuggaa shanii irratti raawwachaa jiru kana sirna durii deebisee itti deemaa jiru kana ummanni Oromoo waan kana sirritti hubatee tokkummaan akkuma amma itti jiru kanatti qabsoo isaa daran cimsee falmachuu qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiran. Keessattuu poolisoota Oromootiif dhaamsi nuti qabnu akka ummata isaanii hin dararre ummata isaanii waliin dhaabbatan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiran. Itti dabaluunis akka fakkeenyaa kan kaasan goota Mustafaa Hussein akka fakkeenyaa godhatanii dhaamsa isaanii galma haa gayatanii jechuun dubbatan. Akkasumatti illee basaastonni gabroonfataan bitamanii lammii isaanii basaasaa jiran akka nurraa of qusatan gaafannaa jechuun dubbatan. Nurraa of qusachuu baannaan nuti qeerroon akka ejjennoo isaan irratti fudhannu cimsinee himnaafi jechuun dubbatanii jiran. Haalli yeroo ammaatti irra jirru akka godina Arsii Lixaatitti keessaa magaalaa Shaashamannee keessa haalli jireenyaa baay'ee ulfaata. Humni waraanaa maqaa isaan beekamu afaanis hin beekanii uummata baay'ee dararaa jiru. Nam tokko lama ta'ee deemnaan as guri jedhaniituma sadafiidhaan akka barbaadanitti tumuu caccabsanii biraa deemu haalli isaa baay'ee ulfaata. Akka godinoota magaalota godinoota jala jiranitti akka fakkeenyaatti akka godina Arsii Lixaatitti magaalaa Ajjeetitti ummata poolisii Oromiyaatii fi humna addaa amma leenji'ee bahe kanatu ummata baay'ee dararaa jira. Yoo barbaadu waan barbaadu godhanii gudeeddaan jira. Ummata akka barbaadanii karaarraa qabaa hidhuu haga ammaan dhaabannee darara guddaarra jirra. Mootummaan kun kakkutatee ka'eeru ummata Oromoo duguuggaa bifa duriitiin bifa Atsee Miniliktiin itti deemuu barbaadeera. Haalichi haala santu deebi'ee jira. Haala harka muraa aanolee santu qofatu hafe amma qophii kaawwan xumuratee mootummaan haala kanaan itti deemaa jira. Uummanni Oromoo keessaa'uu dhaamsaan qabu uummata poolisoota Oromoo ta'an hundaaf uummata keessan hin dararina. Sabaan Oromoo warri ta'eef uummata keessan hin dararina. Uummata keessan bira dhaabadha. Fakkeenya Mustafaa Hussein godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjeetti fakkeenya inni hojjete fakkeenya san fudhadha. Fakkeenya saniin uummata keessan irra dhaabadhaa malee uummata keessan hin dararina. Uummata keessan hin miidhina. Dhaamsa kooti poolisiidhaaf warri hidhataa gandaa warri haayilaandii harka qabatanii haayilaandii duwwaan haayilaandiif foon magaalaa nyaataa bitamtanii fi warroonni sun osoo of qusattanii of qusadhaa jedhaa itti nu dhaama of hin qusatin qeerroon haal duree isaa fixateera. Isinuma ofirratti saara nu akka keessan isin miidhuu barbaannee miti nu uummata yaadu qeerroon humna yaadu. Qeerroon humna dandeettii yaaduu qabu nama isin miidhuuf yaaduu miti. Kanaaf haga danda'ameen haayilaandiin boru isin biraaf nyaanni amma magaalaa nyaatattanis boru isin biraaf hadaraa lafee Oromoota caccabdee hadaraa dhiiga uummata Oromoo ijoollee Oromoo ka lafa jigee hadaraa haawwata ulfi garaa bahee hadaraa haawwata mataan isaanii dhaamee haadholee ta'anii mataan isaanii dhaamaa irraa isnaayiperiidhaan mataa isaanii facaasaaran hadaraa haawwata gudeedaa ulfa garaa baasaaran kunniin hadaraa isinitti haa ta'u. Kanarra tarkaanfattanii uummata keenya isaan waliin miitan taanaan kana lafeen ilmaan Oromoo isin hin dhiisu dhiigni ilmaan Oromoo isin hin dhiisu dhaamsa kooti. Kana qofaa miti boru seenaan isin dhiisu seenaan isin gaafata. Seenaa jalaa isin baatanii seera jalaa isin baatanii hadaraa keessan kokkeen adda itti nyaatan beela buluu wayyaa
gurra baduu mannaa maqaa baduu wayyaa mammaaka Oromoo san isa san fudhadhaati adaraa keessan uummatarraa dhaabadhaa uummata keenya tasgabbeessaa malee uummata keenya akka amma godhaartan kana hidhaatumaa keessaa uummanni Oromummaa qabdan Oromummaa keessaniin bitadhaati Oromummaa keessaniin nurraa dhaabadhaa. mootummaan dararaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru atattamaan akka dhaabu abbaa gadaa goobanaa hoolaa waamicha dhiyeessaniitti jira. dabalata gabaasa kana akka itti aanutti simbiraan geenya. mootummaan dararaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru atattamaan dhaabu akka qabu abbaan gadaa goobanaa hoolaa waamicha dhiyeessan. abbaan gadaa goobanaa mootummaan biyya tasgabbeessuu fi namoota hidhe hiikuudhaan isaanii wajjin mari'achuu qabajanii jiran. guyyaa kaleessaa hagayya 29 bara 2020tti gabaasee jira. gabaasni kun itti dabaluun abbaan gadaa goobanaa hoolaa paartiileen siyaasaa Oromooti saffisaan walitti dhufanii rakkoo saba keenyaaf falakaayuu yeroon ammaa jechuun dubbatanii jiran. akka abbootii gadaa Oromootti dhimma nageenya biyya keenyaa irratti gama hundaanuu hojjechuuf karoora qabaachuullee dubbataniiti jiran. mootummaan bilxiginnaas namoota hidhe hiikuu walitti dhufeenya mari'achuu biyyattii tasgabbeessuu akka qabu abbaan goobanaa hoolaa waamicha dhiyeessaniiti jiran jechuun OMN gabaaseeti jira. Itoophiyaan hokkara siyaasaa keessa seenuu fi humnoonni lammiiwwan nagaa ajjeesaa jiraachuun beekameeti jira. dabalata oduu kana akka itti aanutti simbiraan geenya. Itoophiyaan hokkara siyaasaa keessa seenuu fi humnoonni mootummaa lammiilee nagaa ajjeesaa jiraachuu ta'uun beekameeti jira. akka gaazexeessaan beekamaa biyya Ingiliz Gaardiyaan gabaasetti guyyaa kaleessaa hagayya 29 bara 2020 gabaasetti mootummaan Itoophiyaa raafama siyaasaa keessa seentee jirti. mootummaan Abiy Ahmad lammiilee nagaa irratti dhukaasuun ajjeesaa jiraachuu gaazexeessaan kun bal'inaan gabaasee jira. akka gabaasa Gaardiyaan kanatti ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee mormiin Oromiyaa keessatti dho'uun yoo xiqqaate lammiiwwan nagaa 200 ol humnoota mootummaatiin ajjeefamuun beekameeti jira. itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessaa kanaa kannaniin Oromiyaa keessatti ajjecha suukanneessaan gaggeeffamaa jira. badiin humnoota nageenyaan lammiiwwan nagaa irratti raawwachaa jiru kun dhaabbachuu qabajanii jiran. gaazexeessaan Gaardiyaan kun itti fufuun uummanni Oromoo yeroo dheeraaf aangoo siyaasaa fi hirmaannaa diinagdee biyyattiirraa moggeeffamee ture jechuun dhugaa Oromoo ija hawaasa addunyaatti ibsee jira. uummanni Oromoo miidhaa fi cunqursaa hifatee bara 2015 irraa kaasee fincila diddaa gabrummaa qeerroon durfame gaggeessuun sirna mootummaa wayyaanee kuffisuun isaa gaazexeessaan kun itti dabalee ifoomseeti jira. ammas bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti fincilli diddaa bifa haaraan dho'uu gaazexeessaan Gaardiyaan kun ibsee jira. ajjechaa dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti raawwatame ilaalchisee namoota magaalaa garaagaraa jiran dubbisee jira. jiraataa magaalaa Awwadaay Sa'iid Khadiir kan jedhamu magaalaa Awwadaay keessatti humnoonni mootummaa lammiiwwan nagaa adamsaa jiraachuun akkasumas namni karaatti ajjeefame jiraachuu ibsa gaazexeessaa kanaaf kennee jira. hiriira Awwadaayitti gaggeeffame irratti humnoonni mootummaa namoota hiriira ba'an irratti dhukaasuun nama hedduu miidhuu isaaniillee kan ijaan arkan ta'uu dubbatan. gama biraatiin namni maqaan isaanii akka himamu hin barbaanne magaalaa hirnaarraa yaada kennatanii namni fira isaa tahee kan maqaan isaa Aliyyi Mahammad Jaamuu rasaasaan rukutamee hospitaala jiraachuu himanii jiran. Aliyyi Mahammad hiriira irratti hirmaannee miidhaan irra gahee cimaa waan ta'eef fayyuu dhabuullee mala jechuu yaaddoo isaanii ibsatanii jiran. humaa waan godhuu dandeenyu hin qabnu rabbi kadhachaa fi jirraa jechuun dubbatanii jiran. akkanumaa waliinuu poolisiin fuula hospitaalaa dura ta'anii eegaa jiranii fi hidhuullee ni maluu jechuu yaaddoo fi sodaa qaban gaazexeessaa kanatti himanii jiran. haaluma wal fakkaatuun jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa maqaan isaa Baar Umar Jaamu akka ibsetti namni fira isaa maqaan isaa Faraan Alii Jaamu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti rasaasaan dhawamee ajjeefamuu ibsee jira. Faraan bifa suukanneessaa taheen rasaasaan bakka hedduu dhawamee ajjeefamuu gadda isaanii himan. obboleessi isaa kun nama nagaatii seerallee hin cabsine jechuudhaan dubbatanii jiran. bifuma wal fakkaatuun ajjechaan suukanneessaan magaalaa Hasaasaa keessatti raawwatameen maddeen odeeffachuu gaazexeessaa Gaardiyaan kun gabaasee jira. Abdiisaa Lolloo namni jedhamu akka ibsetti obboleessi isaa Dursaa Lolloo magaalaa Hasaasaa keessatti humna raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu ibsanii jiran. akka namni kun dubbatanitti obboleessi isaa yakka hojjete hin qabu. maqaan isaa gaafatanii maqaan isaa maqaa Oromoo ta'uu qofaaf kaambii waraanaa keessatti ajjeesan jechuun gabaaseeti jira.
godina addaa magaalaa Finfinnee keessatti labsiin qeerroo Oromootiin labsame lagannaa hagabaatii wal qabate 12 jechuun beekamu guututti haala nama gammachiisuun kan milkaa'e jechuudha kan dubbatan namni achirraa dubbisne akka itti isin bira geenya. Tole dursitanii carraa kana kennu keessaniif maqaa hawaasa falmaa gaggeessaa jiruu fi uummata Oromoo guutuu biyya keessaa fi addunyaatiin akkasumas maqaa dhaabbata keessaniitiin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Kana wal qabsiisee haalli yeroo ammaan tanaa jiru jechuudha akkaatama torbeewwan lameen dabran keessatti uggurrii gabaa marsaadhaan godhamee fi keessattuu jechuudha waamicha 12 irratti godhame irratti tokkummaan diinni diigame jeet yaadamaa ture suni cabuu isaa kan garsiisuu fi haalli caaseffama isaanii akkaataa isaan itti silaa diriirsanii nama namaan qabaniit jallaa keenya nu keessa facaasaniit afaan nu qabsiisuu barbaadan sun hin taane keessattuu naannawa godinoota addaa Finfinnee jiran jechuudha hundumarratti adeemsi odeeffannaa walii dabarsuu fi tokkummaadhaan uggurrii kana baha Oromiyaa irraa keessattuu onnee horatanii jechuudha falli Oromoon qabu tokkocha ta'uu isaatii fi waraabessi ana nyaate abalurraallee hin oolu waan jedhamurraa hedduu wal humneessanii haala milkaa'inaatiin geggeessanis ammas rakkoowwan waliigalaa gurguddoo hedduutu jira. Rakkoowwan jiru kuni maali? Qabsoon facaa'iinsaan gaggeeffamu amma tokko qormaata yookiin chaalenjii godha. Akkasumas miidhaa saga tokko ni qaba. Kanaammoo akka kaleessaa sanitti yoo labtan keessattuu guyyaa sadeen kana miidhaawwan san gamaaggamuudhaan qeerroonis akkasumas abbootiin qabeenyas Oromoonni baratanis cinaa dhaabbatanii waan kana gamaaggamanii tasgabba'anii jechuudha gaaga'amni bifa hir'atuun keessootti jechuudha akkuma bara 2014 irraa kaasee labsii fincila xumura diddaa gabrummaa godhame sanitti hoggansi keenya hidhaa jiraatus kaleessa hoggansi keenya laayina yookiin karaa nuu kaa'ee deeme jechuudhaan waan kanarratti baay'ee waan nama ajaa'ibsiisuun sochomaa jira. Kallattiilleen kaa'amuu isaati akkan odeeffannoo qabuttis akka waan kana keessa qaama tokko ta'ettillee jechuu barbaadeeti. Akkuma beekamu institushiniin diinaa tokko gaafa laaffataa dhufu tooftaalee garagaraa fayyadamu. Tooftaaleen garagaraa sun maali? Benefiita xixiqqaa gartee kanneen wal gidduutti uumuudhaan humna silaa annisaatiin falmituu fi humna namaa waan kana diddaadhaan dura dhaabatu hir'isiisuudha. Kan biraa humnatti fayyadamuudha wanni isaan yaadan. Yoo kalaaltu taate abbootiin gadaa hanga ammatti callisanii turan dhimmoota kana jechuudha. Amma garuu abbaa gadaa goobana hoolaafaa maaliin shirri mootummaan kun gaggeessaa jiru shirri jarri kun gaggeessaa jiru waan akkanaati kanaafiyyuu dhaabachuu qaba jedhan. Keessumaa kunillee kontaatti godhame maaliif istiraateejii isaan baafatan jalqaba eessa jiranii dhamma keessattuu ammoo wanni egaa oduun sun kalee dagamtees ijoolleen teenya diniinaa jirtu tooftaa ta'uu isaati. Kan biraa akkaataan uggurrii suni jechuudha. Akkaataan uggurrii suni maali? Mooraan qabsoo Oromoodha. Cichoominaan iccitaawaa taate sakireetiif taate itti fufuudhaaf kan kaleessaa baroota darbanii fincilan jedhamu wanni amma qophaa'aa jiru wanni akkaataa namni itti amma hadoodee lafaa ka'ee qophaa'aa jiru labsii 12 sadeessanii asitti daran qophaa'ee istaand baay ta'ee taa'aa kan jiru ta'uudhaa fi caasaalee mootummaallee yeroo ammaan kana sabboontonni jechuudha dubbii kana arganii warri miila isaanii kan gara miila bitaa duubatti deebisanii kan mirgaa ammoo falalaallachaa jiranis hedduun akka jiranii fi waan kana bifa ittiin odeeffannoo garagaraa waayitawaa ta'e walirraa daddabarsuu fi dhimma kanarratti immoo sabni keenya ijaaramuu qaba. Ijaaramuu kana immoo dantaa yeroodhaaf jecha hoggansa keenya mana hidhaatti dhiisnee
bineensa ofii nyaachifnu isaanis hin nyaachifnu waan jiru irratti qophii guddaa godhanii yeroo ammaan tana keessattuu guyyaa kaleessaa yoo kan laaltan taate haalli isaan itti Finfinnee keessatti gurmaa'anii odeeffannaa kan akkatti dhabdan hin beeku qeeroon jechuudha. Namoota silaa jiran namoota Finfinnee keessatti odeeffannaa irraa fudhatan kan isaan dhiibbaa irratti godhanii ukkaamsanii kaan mana intarneetaa mana odeeffannoo hunda irratti cufaa turan akkaataa isaan itti deebisiisanii itti bansiisan waan ajaa'ibaati. Kana ragaa wajjin illee isin dhiyeessuu danda'a. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun har'aaf qabannee isin biraan geenya asumarratti goolabamaa hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.